Ashamaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyo siniif haa baay'atu har'a tokko yaade kaanii tuulee konkolii ko kaameraa bakka geeddaradheera kana kaaseesi laala qoy awwaazeedha kunidha awwaazee jechuun isa funyaan keessa nama fiigu beektuuni awwaazee isa bulbulaa jechuudha isa mana foonii fa'a ilaakaa qoyibee bu'eessa sana agarsiisa kana keessa jechuudha dhaqee billaa fi maankaa fidduu maankaa fidduu achi ilaala awwaazeedha kana daabbicha keessa nama boochisaa miti barii dhiiga namaa danfisa jechuudha. Nama argadhe okumaafuyyuu du'een jira daadhaa abbaa Eebbuutiif saandushii godhee itti naqee kennuufan biraaqin irratti hojjedha waan inni na godhu waan ta'an walumaan ilaalla jechuudha ilaa akkasittan addaan saaqadha jechuudha akka saandushiitti jechuudha mureen kana jidduu naqa isaa kanatti hin dhufne garuu qoy daabbittiin kun jechuudha birrii 5 filingiidhaan bitamte yaa ijoollee keenya Abbaatiyee ko bareeda ko bishaan akka fidaa fiika. Maal akka dhageessi tirka yoo bishaan ala jira roobaa bishaan jira feera. Yoo kaatis qopheeffadhu qaba. Minalak mal bishaan fidii fi faana bishaan fidii Kaini bisa bertanya. Mana? Ya? Mana? Kau masa sini anak kau? Belok ni mo? Mali lalem bela nak ni. Mali cur. Masa sini anak jadi ni, amak kau dah boro bitir fever. Amar agenda bitir fever. Mali lalem bela. Ubangi ka. Ani jolle guddisa. Prati ka udah bu. Mali la lembe la maksasi itu maksasi nafu. Mali ka? La kana? Berbata walitti saati ko da tokkotti nyaanna rajal kamne. Tude. Cire saati. Saati shanti nyaata. Mara amma sana kasuma bar. Ani waggaa torba fanne beega Eebbuun ko dhalatte. Saati ciree eegeenyaa dheen beekuu, saati laaqanaa eegeenyaa dheen beekuu. Akkuma argaddeetta nyaata. Akkuma argaddeetta akkuma tilfetti nyaata. Nyaatatti bareedaa. Dammatti naannatti eettamu? Damma isa maal fakkaatu? Damma isaa diyaannu warraan naaf beeku. Ammi godhu. Mal kate abba? Johnny, bishaan. Malo, mal kate. Demasi. Malan si gode. Mal? Imi mal narraa qabda. Imi maaliif? Dammatti
nyatte kana waasetti natte gaafuma takkaadhuma cuffadhu dhuguma midhaan naa kenne jedhee maalamtuun kun akka jirtu funyaan keessatti ol na fiigee Olaanti abbootitti jirti tawaazee fakkaatu malee kun dammada. Badasi. Tokkicha cuffadhu. Maal taatee abbaa? Nyaadhu laalmee hawaaseedha. Maalaan nyaachaan kunoo nyaataan jira miti kunoo ittiin cufaddee. Fooni hawaasee foonii nyaatu. Taadaan maarree foon miti foonii caalu. Takkitti ishee birrii. Daabboodhaan hawaasee nyaatu. Maa ishee kana inni birrii meeqadha birrii 5 shilingii dabar. Abbaa waan adda Qaba afaan keetti immoo si biratti maal? Si biratti immoo hawaasee eessa biyya kamitti deemaa nyaatu? Maal jechuudha? Damma nama kunoo laalama nyaataan jira. Hawaaseedha. Hawaasee Nama si barsiisu nabde. Nama si barsiisu dhabdee na gubda. Nama si Wala barsiisu kita cufa juga maal sakittiidhaan cufa nama gubamu. maal? Sakittiidhaan nama gubamu. Gaafuma ina lamfanni. Gaafuma bujjuu godhee nana lamfadheedu asii ol. Asii ol funyaan keessa. Funyaan keessa. Funyaan keessa. Funyaan keessa. Tokkichatti cuffadhu kaa. Funyaan keessa. Iddoo tokkotti citi. Maal jechuudha? Isa yommuu dubbattaayi. Maal waan kun amma nyaatte jidha maal ishii kana irraa kutatte? Nyaanni koo ofii keetii. Maal jechuudha? Maal areeddaree? Maal jechuudha? Qabattoo sana fidi. Fidi qabattoo. Qabattoo barbaade fidi. Dammattee yeroo sana walee naan isin nan jaallattu. Gootu rooba nyaadhu laalimatti. Isaade wallaa nuti natu dammeessa. Gootu laal gootu dabbicha meeqamma si laalatti? Damma goojjami. Gootu. Damma nyaadhee tureerame. Damma nyaadhee tureerame. Damma nyaadhee turteetta? Oh! Maal taate? Bishaan dooniyye. Yoo tatta kabbooti. Minoo maal taate? Maaloo damman see gubadhe. Maaloo obba namni bara kanaa bakka hamaamatee. Ana funyaan kee asii gadi funyaan keessa gadi. Na aare beektaa? Anna! Kombe! Qabattoo naan fiddoo irraa gashaa. Maaloo damma fakkaata. Gootu qabuu ni laalwattu. Reebi. Gootu! Gootu! Si'a shanan tokko Anna! yeroo qabattoo naan Gootu damma miti kun qonnatti. Kodda. Reebi bakka abba yoo ta'u. Damma gootu qabma si laalchoo. Ay ku. Gootu! Damma dhaayee gootu taa'ee qabma si laal. Nee gootu taa'ee. isheen argite isheen beekti jechuudha. Maal beekti kunoo qabma si laal. Kunoo maaliif garee? Nagee. Maaltu si gahe? Qabma si laal. Eessa keessatti nyaattee si gahe? Maal nyaattee si gahe? Gaadatti nyaattee? Wayyoo haadha koo. Nama malee nama kan. Daafi nyaatte? Nama kan nyaatamu. Anna! Kootu natti agarsiisi iddoo kanatti nyaattu si taa'ee. Reeri kume. Baal quufta taayituu nyaattu natti agarsiisite. Maal ani damma jedhee damma bitee dhufte akkamti? Meeshaa afaan ta'e. Nama kan. Anna kaballaadhaan reebbamtaa. Nama kan fuudhu damma. Kaballaadhaan rukutamtaa. Kunoo nyaataan jira miti? Kan inni nyaataa jirutti nyaachuu barbaadde? Haa jedhi. Haa jedhi kaa? Anna! Edina baxxifii malee nyaatu. Oolu bushaan baatee. Lammaffaa nama kan kan fuudhu abba. Anis kana booda nama anis amanuu dhiisee ofuma kootiin alaatti koshoroo nyaadhee jiraadha. Koshoroo nyaadhe. Aha! Akkasuma waan nyaachisanii laata kaleessa deemee garaana ciniineeti na dhukkubaa jira. Akkuma kana waan ta'e na nyaachiftanii ani isin arguu dhabe jechuudha. Kunoo nyaataa jira. Maaliif harka Yaa bakku. afaan oduu baree utubaatti asaasaa jedhe. Afaan dubbii baree utubaatti asaasa jechuun maal waan nyaachiftanii barsiiftanii har'a kunoo damma ittanii awaazeedhaan na waaddanii. Afaan bakkitti fudhatteeti waa deemtee amma? Utuu foon ta'e nan obsan ture. Amma akkamitti daabbootti akkamitti obsita? Maal foonitti Daabbootti akkamitti obsita?
Yaaboo takka Gubadde waaqayyoo bakka lama. Ishi amma na gubdani. Daabboo kana birrii 12 bitee nan gataa. Nyaatu ka marre. Birrii 12 bare ani jaattan argadha. Marre anis kun nyaatu jira. Ate amma marre re anna nyaatu anna roban irraa ta'e si nyaata deemira gubatee sok. Ani fe doolin irraa shi kun afaan tokkotti malee dhaba fo maayne chu. Arraba koo dhabaan jira. Tokko garaacha koo dhabaan jira. Lama. Amma mo birrii 12tti dabalee dhabuurraa nyaadhee mugbachuun hawayyuu. Maal nama kofalchiisaa? Naan gadditu? Kanaaf garaacha koo erga dursee dhabeera. Kana booda hin deebisu. Arraba koo kunoo gubataan jira dhabeera. Itti dabalee birrii 12 dhabu. Nyaadhu ka. Kanaafuu ciniinnadhee nyaadhaati. Bishaan naa fida. 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 Qulqulluu miti moo? Maal jechuudha? Qoy dhaabi. Qulqulluu miti moo bishaan qulqulluu miti jechuun maal jechuudha? Kun qulqulluu miti jechuudha kunis waa qaba jechuudha. Qulqulluu bishaan waaqayyoo uumeen jedhe shaayoo ta'ee kana mana maal taate? Bishaan qulqulluu fidiifi? Riis atuma afaan uffee. Maal akka uffatee? Ambassa. Ambasaayi. Birrii 12 akkamitti gubatan? Naa inni kun bobburo birrii 22 kun asii jira. Ilaalaa kunoo. Isa ofii keenyaadha. Birrii 12 koo. Naan oolfadha. Nan oolfadha. Dooni lafa godh. Nan oolfadha. Harka kee waraanta deemasi. Kudhaanis nan oolfadha. Isbaan gubadhaanis. Anis nan gubadha isbaan. Ati moo maaliif? Ani moo? Anoo birrii 12. Anis maal kun birrii 22 namni ta'e kana. Foon dharra'ee bitadhe. Diimina murataadha. Nan oolfadha birrii 12. Billaachi. Ulaanis foon diimina murataadha. Takattal babalaallee biyyi nan gubadhe. Wayii nan jettee beesadeen gubadhee dhugaa. Yoo jabboo. Birrii 12 baraafadhe. Ush. Nan Yooni gubatta. Anu gubadhee nduyi. Nan baraafadhe. Nan oolfadhe. Tuusiniitiin gattu. Waan ofii eeguu daawwattoota eebbaaf beekuu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii abbaa eebbuu kaleessa reetiidhaan na gubee ani monallee eessa jiru? Maalli bishaanichi radhaa? Reetii kaleessa na gubdee bishaanitti reetii naqeen gixximii. Kanaaf bicheedha? Maal agarsiisu eessa irra daawwattoonni kee? Daawwattoonni barbaadi mana kan keessa. Kun achi jiraachuu danda'u shaangullitii diimtuu keessa. Ija keessatti bari. Akka tanqaraas beekamte ija kaameraas bari. As keessa hin jirtu. Jirta achuma keessatti ija kaameraa keessa. Akkam jirtu jedhi? Istee qo'annee. As keessa hin jirtu. Kuna televezyiinicha. Televezyiiniidhaan. Istii rooba bira. Kuna rooba bira naan ifti. Kuna billicheetti waan ta'e lamu. Kuna rooba bira eeyyoo. Akkam jirtu jedhi? Bifa manaa godhaa. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Fayyaa keessanii? Nan gubadhe isin hin gaddisiisu? Hawaasni gubate. Kuna. Maal ofii koo guuseessa gubadhee toota agarsiiseera. Anis faanumaan gubadhee dhugaa rabbii. Akka inni narratti hin barreef jedhee faanumaan gubataa ture. Annaa nagaatti dhiinga. Maalaan isin godhe? Bishaan dhugeellee akka hin qabbaneeffanne? Reetii. Reetiitti nattu bishaanitti? Maal ree gaariidha kam? Maal taatan? Maal? Dhugaa rabbii akkatti nama ija keessa mi'aa garuu ija keessa funyaan keessa nama fiiga. Funyaan keessa sin fiinne bara.
Anaan funyaan keessa na Yoo fiigee. funyaan koo keessa lixxee dhabee karaa dhabee funyaan koo lixxee karaa irratti sirrii godhanii akkas funyaan keessa hin fiignee. Maal jechuudha? Funyaan. Eebbuu koo dhufaan jira saree koo. Isaa bakka nagaan nuuf tura nagaan nuuf oola. Deeffadhe moo hin deeffanne? Ankalee sanaan na dhukkubeen irratti taphatte. Deeffadhe moo hin deeffanne? Namni biyya lafaa irratti hin deeffanne asumatti deeffachuudha. Harkumaan ofitti naka kaasee gubate. Ishee Maal godhee? kaleessa maareetiin hawwaafte bunatti nattee sanoo dollee waan hin ta'in. Piraanki eenyu caala? Piraanki koo immoo piraanki isaa caala. Liinki isaa jalan sinii godhaa ilaala. Isheen kaleessa reetiin hawwaase. Iddoo dhukkubsattuu gosa maal keessa jirtu jechuudha. Ani garuu kun nyaata moonan isa gubadhe. Nyaata bareedaa, nyaata dhiiraa. Nyaata dhiiraatti barkuun. Anoo. Nyaata dhiiratti barkuun hawwaase. Kana kaanuu nyaadheen gubadhee jedhaa nagaan nuuf tura nagaan nuuf oolaa laayik ishee godha. Bye bye.